Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu sin dhaggeessina oduu waliin an gamteessaa sabaati. Godina Wallagga Bahaatti murni faashistii mootummaa Biltsiginnaa manneen jiraattota Oromoo gubuun dhagahame. Godina Wallagga Bahaa Ona Boona Yaabushee jedhamutti yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa duula ilmaan Oromoo ajjeesuu irratti xiyyeeffate cimsee itti fufuun mana jireenya ilmaan Oromoo gubuu fi qabeenya barbadeessuun isaanii jiraattonni FNN itti himaniiru. Haaluma kanaan caamsaa 9 bara 2022 mana abbaa gadaa Shallamaa Caalaa jedhamuu fi nama obbo Taaddasaa Ayyaanaa jedhamu ijoolleen keessattuu bosona jira jechuun erga gubanii booda uummata ganda sanaa jiran baay'inaan walitti qabanii hidhaatti guuruun dhagahameera. Oduu biraan godina Shaggar Lixaa Ona Gindabarat magaalaa Kaachis keessatti lubbuu dubartii ulfaa fi abbaa manaa ishee hidhattoota mootummaa Biltsiginnaan ajjeefamuun dhagahameera. Akka odeessa maddeenitti godina Shaggar Lixaa Ona Gindabarat magaalaa Kaachis ganda duwwaa tokko keessatti lubbuun haadha manaa fi abbaa manaa bakka hidhattoonni mootummaa mana isaanii fuulduratti gadi baafamuun akka rasaasaan ajjeefaman barameera. Gechoo Kiisii fi haadhi warraasaa ulfa ji'a torbaa kan taate barsiiftuu Gannat Birriiti kan ajjeefaman. Amsaa 6 bara 2022 faashistoota dhala namaaf garaa laafina hin qabneen mana isaanii fuulduratti sababa tokko malee rasaasaan ajjeefamaniiru. Maatiin kunneen daa'imman xixiqqoo 2 kan qaban yoggaa ta'u, adda Gannat daa'ima ishee sadaffaa immoo ulfa ji'a torbaffaa garaatti baattee waliin ajjeefamte. Bifuma wal fakkaatuun caamsaa gaafa 6 bara 2022 Shaggar Lixaa Ona Amboo ganda Haroo Xirrootti jaarsaa manguddoo biyyaa obbo Nagaasaa Tolosaa jedhamanis qe'ee isaaniitti waraana uummataa akka fixuuf sirna Biltsiginnaan bobbaafamaniin ajjeefamaniiru. Kun osoo kanaan jiru lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa Ona Anfilloo bakka addaa Yerer jedhamuttis mucaan maqaa isaa Roobaa jedhamu kan umriin isaa waggaa 12 ta'e guyyuma kana hidhattoonni mootummaa dhukaasatti bananiin lubbuun isaa darbeera. Kana malees godina Wallagga Lixaa Ona Beegii magaalaa Kooborittis Qeerroon Seeffuu Malaakuu jedhamu waraana mootummaa irratti dhukaasamee ajjeefamuu oduun achirraa bahu ifa godhee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Haratootis waraanni mootummaa PP barataa kutaa 11ffaa Salamoon Addunyaa jedhamu ajjeesanii bakka namni hin argine lagatti gatu gabaasa naannoo sanaa baheen addeeffameera. Yakka garaa jabeenya dhiyeenya kana lammiilee keenya irratti ta'aa jiru waan hedduu gurraan dhagahamuun namatti hin tollee fi akkaan laphee nama cabsu ta'uu jiraattonni yeroo himanillee godinaalee Oromiyaa garaagaraa bakkoota hedduu keessattis lammiileen ukkaanfamanii bakki buuteen isaanii dhibamaatti jira. Yeroo ammaa uummanni Oromoo golee Oromiyaa mara keessa jiraantu kana taa'ee walirratti ilaaluu hin qabu waliif birmachuu qaba kan jedhu ammoo jiraattonni yaada isaanii fannanitti himaniiru. Oromiyaa lixaa keessatti deeggarsa namoomaa kennuuf haalli nageenyaa yaaddessaa dhufeera jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Ergaa baatii amajjii waggaa baranaatti haalli gargaarsa namoomaa lixa Oromiyaa hammaataa dhufeera jedhe dhaabbanni biyyoota gamtoomanii. Haleellaa lixa Oromiyaatti keessumaa jalqaba waggaa kana Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruutti hammateen jechaa saamichii fi akkasumas qabeenya hedduun manca'eera jedha. Dhaabbatichi qaqqabinsi dhibuu deeggarsi gahaa dhibuu akkasumas dhaabbileen tumsa dhabamuutiin gargaarsi namoomaa rakkoo mudachuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii eereera. Goota darban lixa Oromiyaatti gareen finxaaleeyyii faannoo dabalatee haleellaa hidhattoota mootummaan itti gaafatama sirnaan bahuu dhabuun lammiileen qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqaaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsaa baase keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii dabalatee jiraattonni 500,000 olitti tilmaamaman buqqa'uun dhagahameera. Keessumaa sababa rakkoo nageenyaa mudate kanaan namoonni 11,000 ol Wallagga Lixaa, namoonni 36,000 ol ammoo Wallagga Bahaarraa buqqa'uun isaanis barameera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti hammi hanqina nyaataa daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi dhibbeentaa 22 ol guddachuun akkasumas dubartoonni ulfaa fi hoosisan ammoo dhibbeentaa 42 olitti guddachuu eereera. Rakkoo nageenyaa dhaabbilee gargaarsaa kennan baadiyyaa dhiisuun daandii ijoo gubbaatti akka murtaanis godhameera jedha dhaabbatichi. Kun ammoo hamma uummata bira gahamu daanqeera jechuun eereera. Kanneen Horroo Guduruutti buqqa'anii fi kumaan lakkaaman akkasumas kanneen Kamashiirraa buqqa'an akkasumas haga yoonaa kan hin galmoofnes deeggarsa malee hambiseera jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yaaddoo qabu ibsateera. Egaan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FNN oduu guyyaa har'aaf qabanne kanumaan goolabna. Qophiileen FNN itti fufuu turtii gaarii isiniin jenna.
Waamicha tumsa Finfinnee News Networkiif akka taasistaniif ilmaan Oromoo maraaf godhameem. Miidiyaan FNN sagalee qabsoo bilisummaa Oromoo arraata biyyoolessa Oromiyaa dabalatee miidiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo tumsan hundaaf yeroo qoodee odeeffannoowwan dhugaa saayitii 24 guutuu uummata Oromoo biraan akka ga'amu taasisaa jira. Maarree miidiyaa qabsoo Oromoo FNN akka inni qilleensa irra ture odeeffannoo wayitaawaa uummata Oromoo biraan ga'uuf maallaqaan akka tumsitan affeerramtaniitu. Tumsa FNNif taasifamuuf caamsaa 22,2022 saayitii 11 AM Pacific 2 PM Est Zoom ID 65 38 983 Passcode RF3 DHN yookaan 59 duwwaadha. Kottaa miidiyaa qabsoo Oromoo tumsinuuf affeeramtaniitu. Miidiyaa sagalee qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuun sabicha tumsuudhaan. Koree tumsa Finfinnee News Network irraa. Duraan dursa maqaa hordoftoota Finfinnee News Networkiin waan rakkoo isinirra ga'e nuuf ibsuudha dhiyaachuu keessaniif dursa isinin galateeffadha. Mee isin eenyu jedhamtu? Eessarraayi naannoon jireenya keessanii eessa? Ani maqaan koo Agadaa Laan jedhama. Bakki dhaloota koo Ganda Bosheetiin Baakkoon jedhama. Aanaan koo Bonayyaa Boshee, godinni koo Wallagga Bahaati. Ani kan jiru abbaa gadaa, sirna gadaa, lafa qabsiisuu, aadaa fi duudhaa Oromoo jajjabeessuurraa kan hafe qaama kamis hin deeggaruu, qaama kamis hin ijaaruu, balaa tasaa karaa caasaa mootummaatiin narra ga'e yoon dubbadhu wanta sirna Oromoo duudhaa Oromoo keessatti dubbatamu miti wanti bara kana narra ga'e. Ani mataan koo, naannoon koo, biyyi koo beeku, qaama kamiinuu hin deeggaru, du'a namaan barbaadu, jireenya namaan barbaada, guddina namaan barbaada. Akka sirna gadaatti gumaan araarsaa qaama wallole, qaama mootummaa, qaama kamiiyyuu nagaa buusuun barbaada malee waan tokko waan ani yakka uumeef hin qabu. Abbootii gadaa warra karrayyuu fixanii jedhu sodaataa motoo deemuuti amma dubbiin hin kaka'a abbootii gadaa irratti gaafa kaka'uun amma kana gidduu qaama lamaan kana gidduu dhaabadhee nagaa buusaan ture. Nagaa buusaa gaafan turuu hin barbaadamaa isuma qabannannaan. Mee isatti ni deebina abbaa gadaa naaf kolchaa dubbii keessa hin addaasiif kute. Mee wanni isinirra gahe kun maalidha? Mee tokko lamaan atuuna bal'istanii naa kaasanii akka hordoftoota keenyaaf mijatutti. Wanti narra gahe guyyaa gaafa qidaamee naannoo sa'aatii 11 caasaan mootummaa dhufee mana ani ijaarradhee mana nagaadhaan ijaarradhee qabu qorqorroo balbala 12 manni citaa 3 abiddatti naqanii footoo koo fuudhanii wayyaa waan jiru hundumaa mana keessatti qaamni mootummaa kun sirna Oromoo irratti kan hin barbaachifne kan eenyumaa fi diina kamiifiyyuu hin barbaachifne mana koo abiddaan na jalaa gubanii darbii immoo kan ollaas jaarsa biyyaa kan jedhamu Taaddasaa Ayyaanaas akkasuma gubanii sangaasaa qalanii nyaatanii maalidhaa kun waan biyyaaf hin jirre waan safuu keessa hin jirre akka sirna gadaatti dhageenyees hin beeknu Oromoon kanas walirraa hin qabu ni sirna Oromoo itti jennee otoo gidduu dhaabannee isa kanas gidduutti otoo eenyuu fi rakkoon kun narra ga'e manni koo gubate ani maatii nama
15 qaba. Maatii 15 sana wajjin amma lafatti galu dhabee kana nama daggala qabadhee jira. Yoo har'an du'amu boran du'a yoomi guyyaan isaa jedhee maatii wajjin kun akkasitti cannaqamaa jira jechuun barbaade. Maal gootan isiniin jedhaniiti mee hoggaa mana keessan isin duraa gubanii qabeenya isin waggoota dheeraadhaaf horattan isin jalaa barbadeessanii jedhan kana isin maal gootan isiniin jedhan isin dubbisaniiru yookiin immoo qaamni isinitti dhufee kana rakkoon kan kee kanaaf kana goone isiniin jedhe yookiin bilbilaan haa ta'u wama ta'een karaadhuma biyyaa karaa jaarsaatiin illee haa ta'u karaa mootummaa ganda sana yookiin magaala sana bulchaa jiraniitiin wanni isinitti himame jira. Otoo namni tokko kanadha jedhee na gaafate iddoo rakkoo koo galagaleen of ilaala ture. Rakkoon tokkoyyuu namni na gaafate rakkinni kee maalidha? Dogoggora qabda yoo ta'e sirradhu akkas sirna gadaatti hojjetaa jirtu otoo jedhanii yoon balleesseeras ta'e na gorsu otoo qabu otoo nan gaafatiin hanuma balaan kun irratti raawwatu arge. Mee gadaan safuu qabaa abbaan gadaa safuu qaba. Bara kana ni yaadattu yoo ta'e abbootii gadaa karrayyuu irratti ajjechaan baay'ee suukanneessaa ta'e isaan irratti raawwate isin abbaa gadaati. Amma achitti ajjeefamuun abbootii gadaa itti fufee immoo ammas isin immoo abbaa gadaa naannoo tokko taatanii osoo jirtanii qabeenyi abbaa gadaa duraa saamamuun manni isaa jalaa gubamuun wanni kun safuu Oromoon qabu ala baheedha. Mee isa kana akka abbaa gadaa tokkotti akkam jettu maal jettu Oromoodhaanuyyuu? Ani bara umurii koo kana keessattis seenaarraa kan darbus abbootii gadaa miti. Diinni kan jedhamu iyyuu kana walirratti raawwatu sirna gadaatu cabe Oromootu cabe tokkoof tokko yoo waliyyuu gadaan horiidhaan qormaan alabeet walitti araarsa malee kun ammaa gumaa karaa mootummaa namatti galudha malee kuni abbaa gadaa karrayyuu sanarratti otuma dhageenyu amma nuuniyyuu nu ajjeesuu dhabnaan qabeenya keenya gubanii isa boriif iyyuu sodaanna abbaa gadaa waatoo hin ta'in amma naannoo kootiin abbaa gadaa tokkos jira isas naannoo mana 3 gubanii abbootii gadaa jecha kanaafi saafuu Oromoo duudhaa Oromoo sirni gadaa akka lafan qabanne akka safuun gadaa cabudha malee amma isaan mana gubootu hin ta'in lubbuu abbootii gadaa barbaachadha kan ilaalutti. Tole mee ammas gaafuma kanaan walitti hidhatutti isin deebisa. Amma abbootiin gadaa kun gumii tokko ni qabu. Gumii abbootii gadaa akka Oromiyaatti kan jiru jechuudha. Dhimmi akka kanaa kun gumii sana irratti kaafamee mari'atanii beektu maaliifan kan isinii kaasa osoo gaafa abbaan gadaa naannoo tokko jiru miidhamu abbootiin gadaa bakka biraa jiran yookiin gumiidhumti sunuyyuu gumiin abbootii gadaa sunuyyuu gabbayee kan dubbatu ta'ee rakkoon kun haga kana ittiin fufuta yookiin immoo isin amma rakkoo isin irra gahe kana gumii abbootii gadaatti iyyattaniittu yoo iyyattaniittu ta'e immoo maal isiniif deebisan? Ani akka naannoo keenyaatti abbootiin gadaa egaa iddoo dhabee iddoo gadhiisee sirna abbootii gadaa diiganii bubbule'an. Gumii abbootii gadaatti jechuun abbootii gadaa sirba jibbanii diiganiiru gumiin abbootii gadaa naannoo keenyaa diigameera sirni gadaas diigameera isuma irratti yoo ta'u of eeggannoo lubbuu keenya gaafa dhabanii mana keenya barbadeessan malee gumii abbootii gadaatti ni jenne qaamni kamiyyuu kana goottee dheenuun gaafanne balaadhuma kana fakkaatu deemaniiruma abidda fudhatanii guca fudhataniidhuma. Mana namaatti qabsiisuu qabeenya namaa qaluu nyaachuurraa kan hafe waan tokko hin jiru kuni waraanni bilisummaa Oromoo yeroo dhufe maal goona isinitti fakkaatu waraana isaan gadaa bira qabanii jennee bokkuu keenya qabannee alangaa abbaa gadaa qabannee safuudha nama keenya akka miidhamne kaayyoo deemtaniif isintu beeka jennee gidduu dhaabannee jarri nu dhaga'anii lubbuu namoota keenyaallee otoo hin baasiin jarri nu dhaga'anii jara sanas achitti tasgabbeessitee gidduu dhaabataa turre bal'aa namni kun ragaa seenne isaan gaafa ilaalummoo isaan amma abidduma fudhataniitu mana namaarra jaarsi biyyaa safuun hin jiru
abbootii gadaa biraa safuun hin jiru akkasumatti mana gubuu nama ajjeesuurraa nafee gaaf tokko gorsi jiru gumii abbootii gadaatti jechuuf immoo gumii abbootii gadaa fidhanii diiganii kana rakkanne kanaafi furmaata isaa rabbi biraa eegna malee wanti godhamus hin jiru fallis hin jiru ammayyuu bakkee jirra dhugaa dhamaatii koojinii faffaca'anii amma daggala keessa daggalatti gallee jirra ammayyuu dubbachuu dhumti isaayyuu natti ulfaataa jira jechuu barbaadee galatooma. Fayyaa ta'a Waaqayyoon isin haa gargaaru isin cinaa dhaabbatu wanni jedhamu qabu kanumaadha. Mee gara gaaffii jalqabaattiin isin deebisa al tokko maaliif bal'isneetuma irratti yoo haasofnee rakkoon kun eessa akka ta'e uummatumti haa hubatuudhaaf silas. Kanaaf mee qaamotii mootummaatu waan kana irratti raawwate jettanii jalqaba irratti. Mee qaama mootummaa kuni warra bulchitoota ganda sana yookiin magaala sana bulchanidha moo qaama hidhatedha? Yoo qaama hidhate ta'e immoo isa kam keessaa qaamni hidhate hedduudha waan ta'eef bara kana. Namoonni qaanaatti hoogganan qaama mootummaa bilchiginnaati jechaadha. Namoota hidhate immoo caasaa mootummaa filatanii dhufanii hankana jaarsa biyyaa irrattis abbootii gadaa irrattis kan raawwata gubaa ajjechaa dararaa kan jiru qaama mootummaati malee qaama kamiyyuu miti. Tole mee akkamitti jirtu sirna yeroo ammaa mee gara jireenya dhuunfaa keessaniitiin sin deebisa qabeenyi isin waggoota hedduudhaaf horattanii jettan isin jalaa barbadaa'e amma immoo ijoollee 15 maatii 15 qabanaan jettani maatii kanaa wajjin akkamitti jirtu mee yeroo ammaa? Amma wanti nyaatamu hin jiru, wanti uffatamu hin jiru, uffanni ishee gaafa sana fudhannee baane malee wanti dhugamu hin jiru, maatii amma kanaa wajjin ammayyuu du'aaf jireenya gidduu lagaan lagalamnee mana namaatti yommaa sinne namni abalutu bushee abalutu akkas godhee nuun jira borduudha namni mana isaatti nun butu ammayyuu du'aaf jireenya gidduu jirra. Maatii nama 15 wajjiniin wanti uffatamu wayyaa moofaan tokko hin hafne mana seenanii dura yoo mana gubanii dura mana seenanii waan ati qabdu kaa'amanii harankaa waan jiru qarshii fudhatanii meeshaa mana keessa jiru waan akka uffataa waan akka hamsoolaa qarshiillee mana keessaa qabda yoo ta'e qarshii mana keessaa erga fudhatanii erga dhuunfatanii booda manichatti immoo abidda naqanii manni itti gallu hin jiru manni gubatee jira otoo mana amma kana keessaa manni citaa akka sirna gadaatti mana citaa qabnanii mana citaa tokko qorqorroon jiraate mana citaa hin dhabnu bira. Manni citaa 3 qorqorroon balbala amma kana jedhee isinitti meera. Hamma kana keessaa manni tokko hin dhabne waan ta'eef iddootti mataa keenya dayeeffamnee halkan tokko bullu dhabnee qammammaa guyyaa aduu bokkaa halkan qorraan akkasitti waadamaa maatii wajjiniin tagalaala'aa jirra. Rakkina baay'ee nu qaqqabaa jira yoo hin danda'ama ta'e qaamni kamiyyuu qaamni hawaasa kana hogganu qaamni abbootii gadaas qaamni sirna gadaas qaamni kamiyyuu kana ilaalee otoo falatti godhee nan barbaada. Tole gara xumuraatti deemna amma ka erga gadaan kabaja dhabee sirni gadaa diigamaa dhufaa jiraate. Rakkoon Oromoo akkaataan ittiin furatanuyyuu rakkoo keessa seenaa dhufeera jechuudha. Yoo abbaan gadaa jiraate, yoo jaarsi biyyaa kabaja argate, yoo ilaaf ilaameedhaan namni wal gaafatee waliin dubbateedha rakkoo akka sabaatti qabnu furachuu kan dandeenyu. Erga rakkoo kana furachuu hin dandeenye, erga jaarsi kan keenya, abbaan gadaa keenya, hayyuun keenya erga kabaja dhabee jedhe biyyi kun yookiin sabni kun garamitti deemaara jettanii ilaaltu mee akkuma akka yaaddanti isin jaarsa biyyaati hayyuu beekaa biyyaati waan taataniif isin gaafadha kan garamitti deemti biyyi kun akka kanatti sabni kunoo egereensaa maal ta'a jettanii yaaddu? Achumaa dhufa Oromoon gadaadhaan bulaa ture jaarsi safuu qaba Oromoon safuu qaba dubarri garaatti baattu safuu qabdi maanguddoo safuu qaba. Mootummaan kamillee jaarsa biyyaa hin kabaju taanaan mootummaa jedhamuu hin danda'u. Gadaa hin kabaju taanaan gadaa jechuu hin danda'u. Sirna gadaatiin bula
sabni keenya Oromoon keenya jennee otoo abdannuu biyyi keenya amma erga safuun gadaa duudhaan Oromoo erga cabee erga hin du'a ta'e erga hin gubata ta'e akkamitti biyyi keenya gara kamitti deemti gara badisaatti akka isheen deemtu anaan natti mul'ataa jira gara kamiyyuu amma kun yeroo itti hin sirratu inni darbillee lubbuudhaan darbeessa gara fuulduraatti kun sirni gadaa kun cimsee lafa qabatee duudhaan Oromoo lafa qabatee safuun lafa qabatee waliin bushu taanaan mootummaan kamiyyuu nama abbootii gadaa farrajee ulfina dhoowwatee salphisee mootii ta'anatti fakkaatu biyyis biyya ta'anatti fakkaatu biyyi keenya kanaan booda baay'ee sodaachifteetti gara inni deemaa jiru eenyumaaf iyyuu hin galu anaaf naa galaa hin jiru gara badiisaatti gara kufaatti hin taanetti deemaa jirti kun yoo dafee fala argatee mariidhaan gumii abbootii gadaatiin yoo jiraate mariidhaan yoo dafee fala argate inni darbu darbeera inni du'u du'eera ilma jiruuf iyyuu immoo fala ta'a jechuun yoo marii jiraate yoo safuun jiraate malee biyyi keenya gara badiisaatti deemti natti fakkaata naani safuuf badee safuun hin jiru mariin hin jiru gaaffiin hin jiru namni ilaameedhaan hin mari'atu jaarsi bahee dhufa jalatti abbootiin amantaa bakka jirutti otoo mari'ate safuunis hin deebi'a namnis walii gala abbootii amantaa jaarsa biyyaa duudhaa Oromoo qabatanii otoo mari'atanii safuun kun iddootti deebi'a kun hin jiru taanaan mariin hin jiru taanaan safuun hin jiru taanaan biyyi kun gara badiitti deemaa jirti isa jirunatti dhaga'amanaa. Tole ulfaadhaa fayyaataa gaafii xumuraa tokkoon qaba isheeduma isin gaafadhe achiin gara dhaammannoo keessaniitti seena. Erga kaa akkas ta'e biyyi kun akkas ta'aarti akkasitti deemaarti naan jettanii naa kaastanii maaltu ta'uu qaba? Rakkoo biyyi kun itti deemaa jirtu kana biyya kana jalaa rakkoo kana jalaa baraaruudhaaf ummanni Oromoo akka ummata Oromootti maal gochuu qaba? Mootummaan kan immoo mootummaa ofiin jedhu kan biyya kanan bulchaa ofiin jedhu paartiin badhaadhinaas haa ta'u mootummumti akka mootummaa federaalaatti jiru maal gochuu qaba jettume? An akkan ilaalutti qaamni kamiyyuu Oromoonis maaliif cabii aadaan keenya safuun keenya maaliif cabee Oromoomti Oromoo ta'e of ilaaluu qaba. Oromoon kun immoo hundadhaa kan of ilaalu otoo jedhee Oromoon bakkuma jirutti inni garaa fiigu garaa isaa dhiise inni seenaa fiigu seenaa isaa qabatee wal hubatee Oromoon otoo harka wal qabatee safuu isaa deeffatee hin deebi'a. Mootummaan ani mootummaadha jedhee kan jiru kunis maalan godhe laata? Iddoo kamitti dabi laata jedhee otoo iddoo jiru dhaabbatee of ilaalee gara mariitti deemee biyyi kun gara falaatti deemti jedheen yaada bakkuma jiraatee bakkuma dhaabatee hunduu amma lubbuun harka baalaa harca'u kun falan qabu. Natu mo'aan kunis falan qabu. Maaliif dhaabbatee hundumtuu of ilaalee iddoo kamitti ndoogu macaafa qulqulluu keessatti illee akkan dhaga'utti seenaa keessatti macaafni qulqulluun gooftaan Iyesuus Kiristoos bartoota deebi'ee gaafatee jedhan. Waa'ee koo maal jedhu namoonni waa'ee koo maal jedhu jedhe. Mootummaan ani mootummaadha jedhee biyya bulchu kunis waa'ee koo maal jedha uummanni jedhee otoo mariidhaan taa'ee of ilaalee biyyi kun gara fala argachuutti deemuu qabdi. Oromoonis immoo harka wal qabatee garaasaa yaada isaa tokko godhatee fala qaba malee inni tokko garaa fiigaa inni tokko dhugaaf fiigaa inni tokko buddeenaaf fiigaa inni tokko duudhaaf fiigaa kanatu wal harcaasee wal nu harcaasisee sirna keenya safuu keenya bakkeetti gatee aadaa Oromoo duukaa nu fiigsisee tokkummaa nu dhoowwatee jira. Kuni otoo idduma dhaabatutti dhaabatee of ilaalee gaariidha. Inni ijaaramaa. Erga tokkummaan hin jiru ta'e erga mariin hin jiru ta'e hunduu karuma karaa fiiga mariin hin jiru ta'e haatiin tokkoyyuu mariin qabu taanaan gaggeessaa otoo qabuyyuu mariin qabu taanaan marii malee namni maatii isaa gaggeessuu hin danda'u. Yoo akkas ta'e fala godhataa jedhee yaada baay'ee galatooma.
Tolee guddaa galatoomaa isinillee fayyaataa mee xumura irratti wanni dhaammattanu yoo jiraate yookiin immoo osoo kana na gaafattee raatte kan jettanii sammuu keessan keessatti yaaddan kan hafe yoo jiraate dhaammannoo keessanii walitti qabaatii uummata Oromoottis qaama dhimmi isaa laallatu hundattis dhaamsa keessan waan na hafe jettanu itti dabalaatii asumaan xumuranna. Ani wanta naamu yoo jiraate ani qaamni mootummaa kana godhuufi otoo of ilaalee gara jabinaan waan akkasii raawwachuu kanarraa hanqoo ta'eera kan uummata warra taa'e irratti yoo ta'u of eeggatee gaariidha jedha. Darbii immoo gara fuulduraattis fala godhatee uummata tokko yoo jiraate otoo walii gaddee warri gudditti wasaasaa baata jedha Oromoo yeroo mammaatu. Nuyi warra guddaadha waanta ta'eef itoo kanatti walii gallee wal duukaa deemnee Oromoon na fakkaatu abbootiin gadaa na fakkaatu rabbiin kadhannee biyya kana bira nagaatti deebisnee mariidhaan gumi abbootii gadaatiin mari'annee otoo deemnee gaariidha. Dhaamsa inni qabu kana rakkinni baay'ee ammayyuu rakkina baay'eetu biyya kanarra gahaa jira yoo ta'u akkas ta'ee fala argatee gaariidha jechuun barbaada. Ani kanan naannoo jiraate keessatti akka uummata aanaa Bonayyaa Bosheetti seenaa biraa qabnu seenaa kana miti ture. Akkoo abbootii gadaatti iyyuu kan keessatti nu beekuun waa'ee misoomaa isaan duukaa buune waa'ee daandii waa'ee riqichaa waa'ee ibsaa waan tokko isaanii akka abboota amantiitti akka abbootii gadaatti bu'aa buusaan ture. Hanni akka hamma kana narraan ga'u immoo isa fagoodhaa dhufe otoo hin ta'in sagalee isa wajjin nyaannee dhuunee manichuma keessatti iyyuu warra wajjin nyaannee dhuuneedhaan mana barcuma irra taa'an tokko jalaa kuffisuu maaddii irratti nyaatan tokko abiddaan gubuu jechuun safuudha. Kana safuun rabbiyyuu nama dhiisu kana dabarsanii otoo ilaalanii maaddiin achi keessatti gubatee warra wajjin nyaataa turredhaa kana jedhudha. Dhaamsa koo kanaan kan dabarsaa ture. Tolee maqaa hordoftoota miidiyaa Finfinnee Niwus Neetworkiin yaada bal'aa nuu kaastanii guddaa galatooma. Isiniinis immoo Waaqayyo isin faana haa ta'uu jajjabaadhaa isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa isiisuu Waaqayyo isin haa eebbisuu jajjabaadhaa bakka jirtanii maatiyyuu walakkaa'umaa jechuudha. Silattuu ganni rooba, silattuu goofaree, sirbanii korra baasu, kelloodhaan dhiira raasu, dhangalaas kiilolee. Biyuu jala geesse, silattuu ganni rooba, aduurree fuugalaa, silattuu ganni rooba, fittuu jala geesse, silattuu ganni rooba, sirbuuree fuuton, kan abdatanii waammatan garaa, abdadduu kaalamii. Sirbanii yoo lafa dhiitan geelloodhaaf dhangalaas kiilolee. Eeboo karaa baasu silattuu ganneeroo lolli facheen tolaa silattuu ganneeroo eenyu kan si raasu silattuu ganneeroo anuu si falloon kan si fakkaatu kaasi dargaggeessi shamarree faana yaasi aadaa kee si fakkaasi kan kaleessa shurrubbaa dhangalaasi. Urgooftuu baala kusaa'e hojiisaan gaaddiseen barbaachuun ala taa'e gadi baatu sirba deema. Abbaan dagaagoo baala kusaa'e urgooftuu baala kusaa'e baddaarra dulaa baala kusaa'e urgooftuu baala kusaa'e dammaa makaagoo baala kusaa'e urgooftuu baala kusaa'e bassaaja kulaa baala kusaa'e urgooftuu baala kusaa'e dibbee qabaddu baala kusaa'e. Uffannaa qorraas baala kuusan urgooftuu baala kuusan kolfita badduu baala kuusan urgooftuu baala kuusan walirra qorraa baala kuusan urgooftuu baala kuusan.
Sirbaanii korra baasu keelloodhaan miira raasuun dhangalaas kiiloleeke. Biyuu jala geesse adurree fuugalaa bidduu jala geesse sirbuuree fuuton kan abdatanii waammatan garaa abbadduu kaalanii sirbanii yoo lafa diidan geelloodhaaf dhangalaas kiiloleeke. Eeboo karaa baasu lolli facheen tolaa eenyu kan si raasu anuu si fallon kan si fakkaatu kaasi dargaggeessi shamarree faana yaasi aadaa keessi fabaasi kan kaleessa shurrubbaa dhangalaasi. Urgooftuu baala kusaayee hojiisaan gaaddiseen barbaachuun ala taa'ee gadi baatu sirba deemta. Abbaan dagaagoo baala kusaayee urgooftuu baala kusaayee baddaarra dulaa baala kusaayee urgooftuu baala kusaayee dammaan makaagoo baala kusaayee urgooftuu baala kusaayee bassaaja kulaa baala kusaayee urgooftuu baala kusaayee dhibbee qabadduu baala kusaayee. Uffannaa qorraas baala kusaayee kolfi taphadhu baala kusaayee walirra qorraa baala kusaayee amaamotaan lafa dhiitaa dhufee soddaan farda yaabee dhibbee boobaa jala keesse gadiin fuutuu yaada daabe tola fuudhee tola nyaatu kan balbalaas talaatu dhibba fuulatti facaase yaaddoo sirbaan itti kaase antatii baala geeshe.